Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo iddoon ammaan tanatti argamnu tun egaa godina Harargee aanaa Gooroo guutuu Araddaa Biiftuu Diiramuutti argamnaati. Araddaan Biiftuu Diiramuu akkuma ammaan tana gaasuudhaan daawwachaa jirtan kanatti karaa konkolaataa baafachaa jirti. Araddaan tunis gaa kunoo akka kanatti haaluma suuraa isiidhaa argaa jirtan kanatti yeroo ammaan tanaa kana hojii kana gaa haala kana fakkaatuun akkasumatti gaa hidhanii egaa kabajamtoota amma walin ko tani dira tenya wangu ya kamgamela yagari abiyo yagari yabonen tuma tudese egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo Biiftuu Diiramuu haala ammaan tana daawwachaa jirtan kanaan viidiyoodhaan baasaadhaa jiranii. Daawwattoota keenya karaa haala kana fakkaatu hawaasni keenya kunoo haala kana fakkaatu karaa tolfatanii aanaa Gooroo Araddaan Biiftuu Diiramuu haala kanaan jijjiirama guddaa argisiisaa jirti. Haaluma viidiyoo amma daawwachaa jirtan kanaan egaa qophii kana fakkaatu karaa guddaa ganda ammeetirraa kaasee magaalaa Baroodaadhaa seenu karaa kana jira hawaasni keenya egaa waliin daawwadha. Bulchaa bulchiinsa Araddaa Biiftuu Diiramuu kabajamoo fi jaalatamoo obbo Shamshaddiin Yuyyaatii wajjin gaafii deebii taasifnee jirraati. Duraan dursee gaamee maqaa keessan guutuu fi gahee hojii teessanii nuuf ibsaadha. Obbo Shamshaddiin Yuyyaatiin jedhama. Bulchaa ganda Biiftuu Diiramuuti. Kana akkuma galchuufneenii uummanni gaafii kaasaa ture rakkoo daandii dhabuudhaatiin dubartaan meeqa miidhamaa akka turtee fi yeroon karaa kanatti illee osoo deemanii yeroon deessus ni jirti. Rakkoo adda addaa keessa akka turan kaasaniiti kan mari'anne achirra dhaabbanneeti egaa daandii kana baafachuudha qabnaa waan jiru kanaan isaan kana qindeessine akka baafatan waliin mari'anne jechuudha. Waliin mari'anne baafamuu qabaadhaan baallamannee kan eegalle ta'uusaati jechuudha. Guyyaan eegalleen har'uma yeenya kana eegallee karaan kun magaalaa Baroodaa irraa yoo kaafnu kiiloomeetira 7 ol ni ta'a. Tilmaamaan 7 ol ni ta'a. Meetarullee baannu karaa kana gaammaan tananii tolchinaadhaan hataan tana eegallee jechuudha. Kiiloomeetira ammaan dura oomisha isaanii gaa oomishatan gara gabaa dhaleeffachuu irratti hangam takka rakkachaa turan osoo isin gara gurmaa'insaatiin akka mootummaan gandatti isin gadi buusin dura rakkoon jirtu maal fakkaatti mee kanarratti bal'inaan nuuf ibsa. Amma karaan kun hin bahin oomishni oomishamu harreedhaan dhaqa. Harree tanallee namoonni dabaluu hin jirtu wal kadhachaa haraka geeffatanii harrumaan geeffachaa turan jechuudha. Harrumaa fi qonyeedhaan humna namaatiin baadhatanii gaafuus geeffatanii gurguraatis asuma geeffachaa turan jechuudha. Maalleen asuma harreedhaan fe'amaa ture. Amma karaa kana gammachuudhaan kan jiran rakkoo san keessa waan turaniif karaa kana gaafadii isaaniitiin ba'anii haala mijataa kana hojjechaa jiranii. Gaariidha. Karaan hojii misoomaatiif murteessaa ta'uu isaatis fi murtee amanan jechuudha. Hawaasa keenya bal'aadhaaf gaa warra miidiyaa kanaan isin daawwataniif dhaamsi akka guutuu biyyaatti uummata Oromootii dhaamtan mee yoo jiraate asumaan carraan isin ilaadhaatii dhaammadha. Ani miidiyaan kun arraan tana dhufee haala kanaan harkee baadiyyaa keessa gasseenee
rakkoo uummataatiif gammachuu isaaniitiif hojii isaan amman irratti jiran kana addaan baasuun isaatu waan gaariidhaan jaa amman dura miidiyaaleen amman dura daandii karaa asfaaltii irra deemeeti waa gaggaafachaa ture uummata keessa gasseenee baadiyyaa keessa miidiyaan gasseenee maalirra uummanni oromoodhaa jira eessarra jirtan maal hojjechaa jirtan jee addaan baafate kan hin jirre ta'uu isaati jechuudha naannoo keenyaa kanatti yoo naannoo biraa jiraatu hin beekne malee miidiyaa kanaan baay'een galateeffadhaa galatoomfamuu qaba. Galatoomaa ulfaadhaanaa jiraadha. Ayyee mee daandii baafachuu kun hanga ta'e. Gaafa nu gammachiise haala nama biraa ture. Ayyee. Sallama nama biraa ture dubartaa teessu kun. Kafata argaa jechuudha. Ayyee. Dubartaa miidhamee durbii adii tejji. Sababa deemsaatiin karaa biraa tejji. Ayyee. Karaa haaleetu. Ayyee jireenya kana kun jiraatudha. Waan ta'e dhabnee amma tokko ijoollees dhuguma kan gaarii baala. Ayyee buutee jiraatu. Jechuudhaan haaloo waan qabutti barbadeessinee. Ayyee. Harka keenya albiritti bee darbaafnee beeknee yookiin beeknee afusummaan takka jechuudha. Achirraa kaanee rakkoo sanirraa kaanee kun sadarkaa kan fageenya jechuudha. Mee gaariidha hoggansi jijjiiramaan yeroo ammaan kanaa eeggannatti mootummaan gadi buusu hangam takkadha karaa osoo mukaa isin baaftan karee isin deeggaraa jiran. Biyya kana irrattis daawwattoota keenyaaf yaada nuu laadha. Ajaa'ibatti jechuudha waan takka harkina agarree jechuudha. Haaromsa kun waan haaromsa keenya sadarkaa kana nageenye harreetu isaan kun qaamaan nuti dhufanii yookaan ta'anii bilchoon dhagan bilchaan keenyaas bilchaan haaromsaan tokko jechuudha. Dhumee dhaabbatee hayyama kana akka mul'attan isinii gosa. Kan nama gara isaa dhaabbate jechuudha. Dhumee dhaabbatee waan kana guyyaa bakkiidee jechuudha. Gammachuun lafa nu dhageenya. Karaa kanarratti hirmaatanii akka isinii wajjiniin hanga karaa kana xumurattanitti akka isinii wajjin hirmaatan dhaamsi dhaamtaniif yoo jiraatan saamudha. Dhaamsi dhaamuuf waan kana laalamtaa eegala biyya irraa kan irraa hirmidee bultoonni keenya kan hundee taate waan duraan oraa jirru har'a gammachuudhaan galmaan geechuu qabnaa. Galatamaa yaada daawwattoota keenyaaf deessi galateeffannaa ulfaadhaanaa jiraata. Atillee ulfaadhaanaa yoo dhufanii kan beeksisuu kun akka waliin godhuu kun waan gammachuu addaatti dhageenyaa jechuudha. Ulfaadhaanaa jiraata. Rakkoon meeqamu qabatte amma rabbii keenyaatti eega oromoo keenya yoo taate karaa keenya namni keenya gabbahee xiyyota maal fuudhee mana haakima keenyaatti beekaa amma waan yaame ammaan siitee waan hin seenne arraan kun baala haraa kan halkan jechuudha. Miidhaan keenyatti naagatee amma dhimmaa kanaan baanee akkana jirree. Yang kan terkacau tentang karakan dan bidana aman tu hasil yang kan terkacau. Amma hara hara buda. Rapan tu. Aye. Jadi nanti kuna di tempat mana he? Aye. Di hotel ni karena saya. Aye. Mana sama nasi. Aye. Amma ni. Makina tu ni kita masuk sana. Aye. Masalah gitu. Masalah itu dah banyak. Gaarii namni hooggansi jijjiiramaa ta'aa jijjiirama kana karaa kan hoggaame sooma hojjettan isin cinaa dhaabbachuu irratti isin deeggaruu irratti maal fakkaata mee kana daawwatu. Wallaahi hin jirran kan carroon waan akkan argattuun waan akkana manna qabatee gammattiin ta'u halkan inni bankanne gammattiin ta'e waan akkanaatiin ni jira. Ayyemee uummata keenyaaf homaa dhaamtan mee akkaan inni daandii kana hoggaan inni xumurtan akka moomsan misoomni kun akka itti fufu. Mau damtame karaa kana isin. Mootummaa keenya gartannee mootummaa keenyaatti arra kennamaa ta'e bakka meeqa bakka ableeta jiruu keenya jijjiirraa lettu akkanatti jiruun keenya hamagaalaa lettu waan karaan kun nuu soome darrabaan har'a nu marratti feeta asitti maallaqa silaa biyya biraatiin asitti irraa hiikkannee waan karaan kun nuu ta'u dubartiin keenya kalaabbat
Asirratti gartee haakima miidha turanii nafseen nammeeqaa baate Gaariidha haadholeedha hoggansa jijjiiramaa eega mootummaan gara gandaa isinii gadhiisa kana jijjiiramni guddaan isinii dhufe mee maal fakkaata mee maal fakkaata? jijjiiramni kun waan gartee ilmaati daawwataniif Ayyee waan jiruutu hin gammachuun biyya agarreetiin deemu akka namaa amma dhalate ollee biyya keenyaas biyya sunnaan ni jirtu biyya sunnaa harkanne kan amma dhalatee taaneen ayyee arraan ta'e ayyee garree amma damdamne dhiiraalee keenya ayyee baane hawaasa kanaaf hirna dhinnaa ayyee mucaan keenya irraan ta'e abbaan tokko tokko mana keessannee simsiitamee jiraachuu hin dandeenyu jechuudhaan hiriira dhaabbatee itti laa'onnee itti jillee galatoomaa yaada bal'aan laattan kanaaf maqaa daawwattoota keenyaatiin guddifnee isin galatoofannaa ulfaataanaa jiraadha. alhamdulillah rabbil alamin